leellistoota bilisummaa Afrikaa keessaas nama tokko ture. Bu'uureessitoota yaada Pan-Afrikaa fi hogganoota sochii Pan-Afrikaanizimii keessaas nama adda durummaadhaan hirmaataa turedha. Hogganoota Afrikaa kagaafasii warra jajjaboo akka Muhammad Gaadaa fi Rastafari Mokonnin, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah fi Thomas Sankara fadabalatee warroota bilisummaa Afrikaatiif jabumunyuuqan keessaa nama dureedha. Bulchiinsa maaraa biyya horsiifatee bultootaa gaafasan Tanganyika jedhamtu tanammaan tanammoo Tanzaaniyaa jedhamtu magaalaa Butiamaatti nama dhalateedha. Namni kun Julius Kambarage Nyerereedha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Waliif TV qophii teenya nama jabaa torbaan kana qabannee dhiyaanneeti jirra. Qophii tana kaisin brangeewu ammoo amboruu mashiiti namni nuti nam jabaa torbaan kana godhanne nama hoggansa keessatti bu'aa dansaa ardii Afrikaa keessatti buusaniif akkanumallee ammoo bilisummaa Afrikaatiif jabumunyuuqan Julius Kambarage Nyerere filannee jirra. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano zetu Mwalimu bara faranjoota 1922 baatii eblaa gaaf guyyaa 13 kan dhalatan ijoollee 25 Nyerere Burriitoo keessaa ilma qaroo carraa barnootaallee jalqaba argateedha. Abbaan isaa Nyerere Burriitoo ammoo hoogganaa yookiin ammoo duree hawaasa Zaanaakii ka Tanzaaniyaa keessa horsiifatanii jiraatan keessa ture. Bara barnootaa yennaa saniitiif ilma umurii ijoollummaatti carraa barnootaa salphatti argate ka jedhamu umurii isaa waggaa 12tti mana barnoota mootummaatti kamakame Julius Kambarage Nyerereen barataa cimaa ta'uu isaatiin mana barnoota mootummaa koloneeffataa Ingiliziitiin hoogganamu sadarkaa duraa kan mootummaa Government School jedhamu kutaa 4 waggaa 3tti fixee gara sadarkaa lammaffaatti nama imaleedha. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano zetu Mwalimu Induuba ammoo gara mana barnoota Taaboraa Boys jedhamutti qajeelee mucaan achis barnoota cimaa ta'uu isaatiin akkuma mana barnoota sadarkaa duraa Haleeleen University of Makerere ka jedhamu kan biyya Ugaandaatti argamutti yennaa sanitti ammoo baha Afrikaa keessatti University tokkichaa fi dhaaba barnoota olaanaa Dirree baha Afrikaa keessatti argamu santi makame. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano zetu University of Makerere irraa ammoo ogummaa barsootaatiin dippiloomaa isaa jalqabaa nama fudhateedha. Achis ammoo barsiisaa baayoloojii fi afaan Ingilizii ta'ee manneen barnoota hedduu keessatti barattoota hedduu biyya Afrikaa keessatti oomisheeti jira. Achis nama cimaa ta'uu isaa hubachuudhaan koloneeffattoonni warri Ingiliz carraa barnoota tolaa lammaffaa kennanii fi gara United Kingdom yookiin ammoo Britain guddittiitti qajeelchanii University of Edinburgh irraa digrii jalqabaa isaa fudhate. Kanaanis ilmi Tanganyika jalqaba ketti barate isa jalqabaa ta'uudhaan galmaa'e. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano zetu Mwalimu ammas ammoo bara 1952 gosa barnoota diinagdeef seenaatiin maastersii isaa ka jalqabaachumatti fudhate. Achis yeroo barnoota irra turetti ammoo lammiiwwan Afrikaa kolonii biyyoota Awurooppaa jala turan waliin wal argee yaadota hedduu wal jijjiiraate ture. Akkuma ijoollee Afrikaanotaa carraa barnootaatiif gara Awurooppaatti ergaman kan ennaa san maatiin isaanii Afrikaa keessatti aangoo jala deemtummaa qabanitti makamuudhaan sochii sooshaalizimii kan bulchiinsa waloo jedhamutti makame. Barattoonni Afrikaa gaafas sirna kolonii jalatti barataa turan sooshaalizimii jireenya hawaasa Afrikaatiif murteessaadha jechuudhaan waan amanaa turaniif Nyerereenis isaan keessaa nama tokko ta'e. Nyerereen yaaduma kanatti yeroo san if kennuudhaan barnoota isaa eega fixeen duuba gara Tanganyikaatti deebi'e. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano zetu Mwalimu
yaada siyaasa isaa akkuma garatti qabateen ammas irra deebi'ee atoo siyaasatti hin makaminiin dura barsiisaa seenaa fi afaan Ingilizii ta'ee tajaajilutti fuufe. Juuliyaas Kambaarij Nyerereen barattoota isaa yeroo barsiisu sanitti akkas jedheeni jajjabeessaa ture. Barnoonni karaa hiyyummaa jalaa ittiin baana doon taane karaa ittiin hiyyummaa ofirraa ittisanuudha jechuudhaan barattoonni barnoota baratanii hojjechuu qofaa doon taane qabsaawanii hawaasa isaanii sirna kolonii jalaa akkaataa ittiin baraaruu danda'an jechoota dubbii qoola qabanuutiin itti himaa ture. Hanqina barsiisotaa biyyattii keessa jiru hubachuudhaan ta'ee isaatiin ala barnoota dabalata afaan Kiswaahilii fi Ingilizii illee barsiisaa ka ture yoo ta'u manneen barnootaa naannawa mana barnootaa itti argama hundatti naanna'uudhaan barsiisaa ka ture yoo ta'u barsiisaa mana barnoota tokkicha qofaa doon taane barsiisaa manneen barnoota naannawa magaalaa Daarusalaam hunda ta'ee tajaajila kennaa ture. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Mwenzetu Mwalimu achisammoo manneen barnootaa keessatti dhaabbata Tanganyika African National Union jedhamu taanuu hundeessee ittiin dhimma siyaasaa baaturee jira. Sochiin barnootaan cinatti Nyerereen eegale kun ammoo qondaaltota sirna kolonii Ingiliziitiin waan laalamee fi kanaaf jecha ammoo dhiibbaaleen karaa garagaraatiin isa tuttuquu eegale. Sanduuba Juuliyaas Kambaarij Nyerereen wanta akkatti itti goruu filate. Innis ammoo hojii barsiisummaa dhiisuudhaan gara sochii siyaasaatti makamuu qofa ture. Nyerereen akkuma jedhe murteeffatee barnoota keessaa ba'ee hojii barsiisummaa addaan kutee siyaasa Tanganyikaatti makame. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Mwenzetu Mwalimu murtee isaa kana hordofee ammoo koloneeffattoonni United Kingdom yookiin immoo Great Britain irraa dhufan akkas isaan jechaa turani. Nyerereen maastera barnootaa akka tasaa siyaasatti makame jedhanii moggaasa maqaa salphootiin yaamuudhaaf yaalii godhaa turani. Achis ammoo jechoota alagaa cinatti dhiisee sochii siyaasaa itti gore jabeessee yennaa gabaabaa keessatti yaadota faca'aa gameessota Tangaanikaa bakka tokkotti deebisee bara 1954tti tokkummaa Tangaanikaa uume. Dabalataan Kambaarij Nyerereen hanga biyyoota ollaattis imaluudhaan yaada walabummaa Afrikaa uumuudhaan tokkummaa Afrikaatiifis nama bu'uura ta'edha. Achiin duuba ammoo akka carraa ta'ee dhaabataanuu mana barnootaa keessatti uume bakka bu'ee yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Niiworkitti taa'ame keessatti haasawa godhee ture. Haasaan isaas koloneeffattoota hedduu daraan jeeqee ture. Haasaan isaanii gaafas bilisummaan Tangaanikaa dirqama karaa waraanaa yookiin ammoo karaa dhiigaa gulaan argamuu qaba jettanii yaaddumoo akkam jechuudhaan itti kiyate. Kun ammoo koloneeffattoota akkaan kajeeqe yoo ta'u sochiin isaa kun ammoo koloneeffattoota waan sodaachisee fi koloneeffattoonni Kambaarij Nyereree qaama seera baasota sirna isaaniitti makuudhaan bara 1958 bulchiinsa warra kolonii keessatti sagalchaniin. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Mwenzetu Mwalimu bara 1960 ammoo ministeera olaanaa biyyattii godhuudhaan filanii aangootti kennanii. Kambaarij Nyerereen illee aangoo argate gargaaramee hawaasa Tangaanikaa akkaan tajaajiluudhaan maqaa boonsaa horate. Achis waggaa tokkoon duuba bara 1961 Tangaanikaan bulchiinsa kolonii jalatti mirga ofiin of bulchuu yennaa argattetti dhuma bara 1961tti ammoo Nyerereen pirezidaantii Tangaanikaa ka jalqabaa ta'ee filatame. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Mwenzetu Mwalimu achis Juuliyaas Nyerereen bulchiinsa isaa jalatti oddola Zanzibaari kan sultaanotaan bulaa turtee fi Tangaanikaa walitti makee Riippaabilika Tangaanikaa hundeessee biyya walabaa kolonii Ingilizii jalaa baate hoogganutti seene. Sanduuba ammoo tokkummaa Tangaanikaa uumuudhaan sirna diinagdee qonnaa fi horsiisee bulaa cimsuudhaan yennaa sanitti maqaa diinagdee jabaa ujummaa jedhamuun hundeessee biyyattii gaggeessutti ka'e. Juuliyaas Kambaarij Nyerereen imaammanni sirna ujummaa isaa akka bakka qabatuuf jecha yaa'ii Arushaa irratti sagantaa imaammata diinagdee sooshaalizimii ifatti fudhatee Chaayinaa waliin ammoo hariiroo isaa tolfate. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Mwenzetu Mwalimu
modela bulchiinsa yennaasanii qabsaawaa fi nama jabaa Indiyaan qabdu Mahatma Gandhi ka small scale village industry jedhamu hojii kudhaan Afrikaa guututti akka babal'atuufis gahee guddaa taphatee jira. Imaammata kanas hojii kuusaa hordofee bara 1995 badhaasa The Gandhi's Peace Prize jedhamu mo'ateeti ture. Guutuun imaammata Julius Nyerere ammoo irraan gadi yookiin immoo irii ol ka uummatatti dhufa doon taane hariiroo dinagdee walqixa yookiin horizontal ka jedhamu gaggeessaati ture. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Wenzetu imaammata dinagdee isaa kana irraa ka'uudhaan ammoo Julius Nyerereen maqaa The African Socialist jedhamus ka jalqabaa moggaafame. Dhiibbaa bulchiinsa isaa keessatti uumaa dhufeen ammoo maqaan Kambareej Nyerere ardii Afrikaa keessatti oluma dhiibatee bahe. Hogganootaa fi leellistoota sochii Pan Afrikaatti makamuudhaan akka hogganaa Afrikaattis nama tajaajiledha. Hundeessitoota dhaabbata tokkummaa Afrikaa kayennaasan Organization of African Union jedhamu kan ammaan tana ammoo African Union jedhamu ka magaalaa Finfinnee keessa teessoo isaa buufatee jiru keessaas nama hangafaa ture. Akkasuma ammoo sochiiwwan African National Congress fi Pan African Congress akkasumas ammoo sochiiwwan bilisummaa warra Mozambique, Zimbabwe fi Afrikaa kibbaatiifis gumaacha olaanaa taphatee jira. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Wenzetu kana maleeyyuu ammoo bara waraana addunyaa lammaffaatiin duuba raafama waraana ololaa keessatti Nyerereen bulchiinsi isaa bilchaataa waan tureefi warra maratti makamuu didate. Biyyi isaa Tanzaaniyaan ammoo bulchiinsa Nyereree jalatti imaammata hariiroo alaa walabeessuudhaan hariiroo nagaa qabeessa warra bahaaf lixaa waliinis horatee biyyaa fi ardiin isaa akka isiin walabaan munyuuxuuf gahee olaanaa taphatee jira. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. bara faranjoota 1960 kaasee eega siyaasa Tanzaaniyaatti makameen duuba bifa bilchina qabuun gaggeessummaa isaa dursaa ture. Yennaa dhumaarratti ammoo bara 1990tti baalli isaa dhiyootana waggaa 98ffaa isaaniitti kaboqatan Aliyaasan Minyaawee fi dabarsanii kennanii. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Wenzetu bulchiinsa isaa keessatti wantoota jajjaboo uummata biyya isaatii hojjechuudhaan badhaasota gurguddoo garagaraas injifateetii jira. Badhaasota inni injifate keessaa Mahatma Gandhi Peace Prize, Nehru badhaasa International Understanding 1976 argate. Akkanumallee ammoo badhaasa Third World Prize, Nelson Mandela Prize, Lenin Peace Prize fi kanneen biroos gonfateetii jira. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Julius Kambareej Nyerereen eega aangoo dhiiseen duuballe yaada will be for whoopensii yookiin ammoo dhukaasa malee dandeenyee jirra jechuudhaan akkaataa ittiin bilisummaa Tanzaaniyaa fidan dhaadachaati nama turanidha. Mwaka huu tulikuwa naye siku zote za mapambano. Wenzetu Julius Kambareej Nyerereen eega hoggansarraa bu'aniin duuballe iddoowwan garagaraatti uummata isaa eega tajaajilaa tureen duuba dhukkubsatanii bara 1999 umurii 76ffaa isaaniitti onkololeessa 14 United Kingdom biyya kolonii biyya isaa turteetti boqotaniiti jiru. Nyerereen nama bultii qabanii fi abbaa ijoollee 8 nama turanidha. Nan jabaan kennaa har'aa Julius Kambareej Nyerere ture. Waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Qophicha kasin biraan gee ammoo amboruu mashiiti. Kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja.